Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Obboleewwan kiyyaa asiin dura zooma akkaataatti buufattan waraabee isin ergee ture. Hedduun keessan immoo bakkeen baasaboortii bakkeen wanni itti nu mul'atu jettan. Bakkeen nuti imeeli itti nuuf mul'atuun agarree hin dukkanaa viidiyoon jettanii. Amma ajawwaala biraa irratti isin agarsiisa. Fakkeenyaaf zooman keessan akkana jira haarawaa. Warra zooman isaa akkana jiru kan banamin jechuudha. Bakka kana dhooftan jechuudha. Isa kana eegasa dhooftanii nafaana bu'aa baarakallahu fiikum. Asirratti rukuttanii eegachira rukuttanii immoo tuyyuu akkatti email address ka jedhu kana email address ka jedhu bakka sanitti emailii keessan guuttan. Achitti emailii keessan guuttanii jechuudha. Bakka kanatti immoo baasaboortii bakka hedduutti baasaboortii keessan guuttan. Eega guuttanii booda fakkeenyaaf amma emailii kiyya barreessaa jechuudha. Eega emailii kiyya barreesseetiin ka'ee emailii kiyya akkatti barreeffadheetiin jedhee amma kun akkatti barreessee jira jechuudha emailii kiyya. Hayyee bakka baasaboortii kanatti immoo baasaboortii jechuudha. Suni lakkoofsa kiyya fakkeenyaaf lakkoofsa itti naqna. Eegatti naqnee lakkoofsa itti galchinee kaanee lakkoofsa baasaboortii keessan namni gariin amma maqaa fa'aa itti guuta. Eegatti galchitaniitiin jettanii qubee akkanatti qubee maqaa keessanii yoo jiraate eega akkatti itti galchitanii kaatanii maal irratti dhooftan googalii irratti dhooftan jechuudha. Asirratti eega dhooftanii shwayyaa asirratti dhooftanii eega asirratti dhooftaniitiin jettanii akkanatti isin dhufaa jechuu baarakallahu fiikum. Eega akkatti isin dhufee amma emailii kiyya naa dhufee jira jechuu. Emailii lama qaba lamaan san keessa kanarratti dhahadhaa jechuu. Eega kanarratti dhahadhee immoo tuyyuu eega asirratti rukuteetiin jedhee akkatti eega naa baname bakka kanadha jechuu. Ammallee zoom ka jedhu kana. Eega asirratti rukuteetiin jedhee zooman kiyya naa banamee jira jechuudha dhiifama. Zooman akkatti naa banamee jira. Eega akkatti inni banamee siitingii isaa kana seena. Siitingii isaa kana seenee bakka baasaboortii wanni itti uffisadhu jechuudha. Profaayilii mataa isaa kana dura dhahaa. Eega mataa isaa kana dura dhahee bakkuma profaayilii kana achirra gad dhahaa. Isarratti gadhee akkatti naa fida kanarra rukutaa. Eega akkatti irratti rukutee mana suuraa na fidaa jechuudha.